ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجا خيرات. بقى نجا نفطر. بقى نيجا. تولي داود تتفين هندي خيسانو دلقبرت. السلام عليكم ورحمة الله. ورين بكات دادا في سنين داود جاجرتن بكات دادا منا دادا على دادا مقالات وفا كشينا غيسة تيساني سالونا تيساني ورين داود جاجرتن هندي خيسانو ورين تاب تاب ورين جرتن شير ورين جرتن غلطوما أنا أروح بقى نجا نفتني بقى أرى سكنتان تينيا أكمان سنينجي أكمان أسرتي سكنتان أجنت اللي كمو وبليسة هي أستاذ ممشيد أممو إنجنير تيه خنودفه عبد الرحمن حسينيولين سكنتا كافي فيديو بلقى وانغونو هنگا تمرا سكنتا كنيتي مولين توران أبيرا كنيا أستاذ وسونجل كبندورا سلامتا حواسا نجي على سكنتا كافي فيديو تجدنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وبليين كيغا كاري ورا Hordoftoota abdii shawis ta'ee hordoftoonni garee adda addaa har'aan tana sagantaa kana bareechuudhaaf asitti argamtan hundi keessanuu har'aan abdii shaw nu godhuuf deemaa rabbi jee waan shaw goonu har'aan tana maal shaw goonaa naaf hin hojjetaanee waliin shaw haa goonu isiniin jenna. Guyyaa irraan tanaa keessatti mee waan tokkoon si gaafadhaa waan si gaafadhuuf naaf deebistaa naan jedhee turan abdiin waan isaan na gaafatanis hin beekne mee inshaallah yoo rabbi jeegaa waliin turraa maybe sagantaa waa walirraa barachuun hanga danda'utti dhaloonni tokko bu'aa bahii hedduu keessa dabraa nama seenaa mataa fi qaba akka biyyoota guddatanii alatti namni guyyaa dhalaterraa eegalee waggaa sadarkaa waa barreessuu irra ga'e seenaa fi ni barreessa. Akka hawaasni biraallee irraa barachaa deemuuf jechuudha. Biyya keenya keessatti hin baratamne immoo. Akka ammaa abdiin godhe kanatti waan tokko namni walirraa barachuun hanga danda'amu takkatti waa walii qooduun barbaachisaadha. Haadhanii namni waa hedduu keessa dabraa haadhanii waa wal keessaa baasuun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan barbaada. Anis bu'aa bahii adda addaa keessaan dabre taa'aa waan irraa na gaafatu isaan keessatti. Hedduu harkattan ta'a wala feera gamana dhiyaadhaa isin jechuun barbaada. Tole galatoomii ustaas. Egaa daawwattoota keenya sagantaan jalqabuuf deemaa. Sagantaan intarviiyuu gaafii fi deebii waan ta'eef waan yuutuubii irratti gadhiisnu waan hin ta'iniif laayivii waan ta'enuuf so namoonni jidduun baatan almost sa'a takkaa yoo guddatu sa'a takkaa fi daqiiqaa muraasa waan turuuf hangasitti babaatanii kan deebine ta'atiin daawwadhaa obboleeyyan keessaniifis sheer godhaatiin kafeera sagantaa bareedduu waa hedduu irraa baratanii tole daayirektii karaa gaafii deebitti seennaa mee jalqaba irratti ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma immoo eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa inshaallah. Ani maqaan kiyya Abdurrahman Hussein Abdallah Hassan Ali Sharuq irra sawaaree lukkuu iluu abuunnoolee daga qalloo bareentu Oromooti. Jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture. Ano ni jira. Galatoom ustaaz. Gaafii tanatti Allah keren kamu. Ani garuu kadharra hedduu keessan haala mana shiidaatii na beekani. Durii irraa kaasee hanga dandeettii xiyyaatti nashiidaalee garagaraa hawaasa kiyyaaf
صحيح إن شاء الله ما يرى نشيد عليه يا خيسا التي كويس نشيد هاريان ين فروتا لمن دبي خنا خيسا دلقي خيسا ينفل الدجيتي هذا همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچي نورتو تهيبو تهيلكي تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسيلكي همبونين هنتفتين ديرتي سمين تويتو أجتي دچي نورتو تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسيلكي Kabata yosi godes kabenyi khune khutam bareda yosi godes baredin nini khutam yohum nan jabata tes jabenyi khune khutam khutubo sadakadu wangari tino jadu rakata gamachisi senate barefadu خنرا تفتخم بورموسي تفتم الرايو ودبلي بورموني أركتم الرايو دلتشاهيس بورموني دبتم ربين دن ديتي رسا خانمني دكاليسا خانمو إرايبسا خانما دكاليسي بورمو إرايبسا خانما دكاليسي Borumo irraibsaha himbonin hintufatin derate samintu itu udate dechinurtum dizibo disilakim himbonin hintufatin derate samintu itu ajate dechinurtum تهيبو تهيلكي ديسيبو ديسلكي جيرونتون دنيا دا في سيسا جيرتام الرايون فتبتي بورموني جلفتام الرايون فتبتي بورموني كلتام الرايون برديس بورموني فكتام دلومتي كوشرويتي Akantane fakata dulomte koshoroite akantane fakata degajala fabulta aramo foki jartam milahe kulakata aramo konkolata mekhane khadadu takiti daufatam micheji Cirtufu akantane mudattam arrammo durjibute akagotu walaltaha arrammo durjibute akagotu walaltaha himbonin hintufatin deratte samintu itu ajjatte dachinurtum tahibo tahiliki Disibo disilaki himbonin hintufadin deratte samintu itu abjette dachinurtu tahibo tahiliki disibo disilaki ما شاء الله والله نشيدانتم نكاكنا بريدونو أرنا لن كيف بدهتو وريتي يدلو في ولا لون ساجد تونسا ما شاء الله يوتيوب الرجل Aku kemarin seminggu Gadina Ragelit anu daru lagu magala berasa tidak ada deh. Nalade kumatiate Qur'ana gafam embe ko jolum matin te sudah leza gafam Qur'ana te ya ta dum gaf kana di Qur'ana jolum mani fite akan Qur'ana te namo dia mun ka bajeti murtaise
reedu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatutu naaf gale jechuun danda'a. Anis yoon deeme akkuma darasaa kanatti deemee darasummaa deemee ilmii kana baasuun qaba waan jiru natti dhagahama. Dura waan bira fudhuu hin qabne abbaan kiyya ijoolleen na duraa hunda akka isaan barataniif isaan kafas. Ijoolleen inni barsiisuu yaadaa ture tun hundi barachuu hin dandeenya akka inni barbaadutti. Abbaan kiyya barnoota ammayyaatti namanu barnoota ammayyaa zaman isaanii keessa yoo kafran malee waan hin qaraaneef barnoota islaamaatti waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maana barattee akka namni tokko hin taane jee isaa hedduu booyuun beeka. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyya kiyya kana durarra abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamte. Obboleessa narra guddaa tokko jira. Obboleettiin narra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessa irrallee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dheetu. Yeroo daansii dheetu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa haaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjinaytee isa booda bakka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin hin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaara fanirraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuu akka. Isee dhabu ni booya abbaan kiyya wal. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uurraa hirribaa hin ka'e. Namni keessa ijoollummaa kana hirribaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'uu. Boo'ee ka'eetiin suuta tol je'ee ilaala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaaddeen dhayeetu mataa. Inni haasawa ijoolleen xiyya haalima akkanaa taatuun fadhaa. Arraan sana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sodite. Boodarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegus seente. Boodarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kutte jechuudha. Abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kutte jechuudha. Nandi sette. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaa mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhun bira. Takka ammaas qabatee irratti kadhata. Ansa ilmaa kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya kana keessatti guyyaa kanarraa eegalee abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa namoota. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa. Nuti barannee akka nuti diin kana jabaannu fadhaa. Waan inni barachuun irraa baratan barachuun qabaan qalbii kiyya keessa na uumamte. Qeetiin quraana jabaadhee quraana fayyanii fixee waan quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii isaan jalaa badeetiin deemuu fe'e boodarra maaliin raabate isaan nuti fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee isaanirraa maallee isaanis nagateessanii anee manarraa baale. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo fe'e an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemne mucaa guddaadha. Anjoollee gisee san iyyaa daddummaa umurii xiyyaanii yeroo san eegaan amata jahamoo amata shammoo kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gargaaruu eegale jechuudha amata meeqa akka ta'e hin beeku gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti.
egaan buluu hariyaada tajriida tafsiira garee booda amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hunda rahamaadha ammucaatti sanarra guddaa tokko jira abdii abiba harjaanii gandarraa wajji baane nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku takka biddeelummaa kiyyaa malee nyaaddeen beeku biddeenni mana namaa ni mi'aafattuun beeku nama quubsattuun beeku wayita machaaraa kanarraa faanee jilbuun akkanaas garagallee kara futoraa kana geenye isa deemnani beektaa balballeetti jenna Sheekh Mahmud Jaanii alima guddaa bakka sanitti darasaa 3 ol barsiisa bakka san dheenee barachuu qabna inni naaf inni wajjin deemne mucaan kun osoo wajjin deemnu inni narra guddaadha itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata mucaan kun waallee naa godhuu hin danda'utti beeka takkaa innis manaa ba'een beeku wayita ani immoo turisha isarratti hin hirkadhe na fakkaata wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nungoo mucaan kun osoo wajjin teenyutti bu'e way jechuun isaa tun garaa kana bakka 50 na booda dirre fadheesaa seeta biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirri fadhee akkata isaa deemnee balballeetii kana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karee anu hin beenu darasummaa karee abaabachuu hin beenu akkatti darasaan jiraattu hin beenu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beeknaa achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya kana darasaa 3,000 oli jira waan ta'eef jecha darasaan illee foon bareessitee jirti. Ani kan soddon fudhadheen deeme waan sajaa biddeenni sumuni yeroo sanii biddeena sumuni hin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuni kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fedhu biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruuti keessatti yeroo hamtuu nam gattee inni na biraa deemu san jechuudha. Anammoo waan sajaa kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabna inni magaalaa seeraa balballeetii tanarraa baanee biyya biraa takka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee dhayne darasaa gaafanne akkam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaalle. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanii nu karaasanii deema kadhadhaan hin jaalle. Akkuma akkanatti ganda tokkotti dhayne mana tokko dhayne manuma sareen jirtu dhayne akkuma dura dhayne. Nuu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaani beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan dara nuu galaa fuuti deemu. Mucaan sababa sanarratti aaree ka'ee nu biraa deeme. Guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen maarii kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne yeroo xiyyaa keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani akka kanaan dhaqqaba biyya firaa kee na biraa galee anamma kophaa nafe ati bu'aa bahii jila takka booda waan sajaa balballeetii kanatti waan hin dagannerraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannerraa mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa qotee an asrii masgiida nuti naafi mucaan sun keessa buluu turre keessa nama takka hin bulu. Amata 40 citaattuma haaman wal gubbaan itti haaman tafkiin mana sanii naman ceebsitu masgiida sanii. Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman bukkeen isaa waan biraati masgiida kana. Kana keessa bullaa amma kophaan akkamitti masgiida kana keessa bullaan na yaachiseetiin Jika darasaa tokko waan buddeen asliin qaba. Si wajjin deema. Kophaas as keessa buluu sodaadha. Wajjii adeemna jee kadhadha. Nama kana keessa namni tokko garaa jabaatu jira. Mucaa san fuudheen naan deemee haguu takka jiree. Gizee deenu manni inni qaariyaa godhu kophaadha. Gandarraa kopha. Kalaas an ganda kanan galan an jee eega sa'a meeqa deemne godhu. Yeroon tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Ka'eetii wajji deemee gizeen achi dhaqu na dhiisee na biraa deemee cobdaa hunda. Kophaan dirree keessatti hafe if duuba deebi'uufis hin taane fuuldura deebi'uufis naan taatu yeroo sana yeroo bineensilleen zamana
mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu uduun adda addaa nama nyaata jaanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e ta'ee deemee ganda san dhaqe duuba deebi'uurra jechennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira ganda san dhaqe jee ganda san inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaa too sodachaa kophaa fayyada ka'e wayitaan dhaqu darasatti hin dhufe osuma akkanatti deemuu darasaa takka jimmaa keessaa yookaan kunneen tokko keessaa akkana olaatu darasuutanaa sodaadha kan sun gosa nama godhan akkana jedhe mucaan tokko anaa usee kana buna jalatti dahatee jiru na arkee abaa abdurrahmaan mucaa darasaa koonnaan jee sana yaama jeetiin kan bunadii fiigaatti dhaqe wayitaan fiigaatti dhaqu waan hin darasummaa kan isa mudaddarra mucaan kun na yaamuun isaa tun akka waan bunni addunyaa kanarraa akkasa na gammachiisu waan deemu naan jehuun seefura qayeetiin itti dhaqe giseen itti dhaqu darasaa nama 8tu gala keessi zaawiyyaa isaan galaniitu nama 2 malee fuudhu hundi barandaa tana jala naannawanii galan darasaa 8 kana keessa abba 2 qaariyaa qaba qaariyaa jechuun bakka irraa waa nyaata darasaan 6 qaariyaan qabdu wayita ishaa'ii salaannu wayitiin an dhaqee makriiba booda wayita ishaa'ii salaannu qaymii abdurrahmaan sadaqa fadhannaa hinaan jala kayas jangan tokko barate kana yaame sun akkana sodaadhee holladhee isna arke finna qabe abshir yaadin naan jee addunyaa tanarra wanni akkas na gammachiisan jiru hundaa sana mallee galatoonfatuun fara darasummaa keessatti kaawwaa bara shoorri inni taphate guddaadha jeetii yaada akkamma dhaggeeffannee ilaalloo kanaa miti sammuu ji'a keessatti bakka guddaa qaba koonnaan jee eessa sadaqaa fadhannaa nuun deemu إذا درسان تكون سي قاريان قبضنا ولا مقفاك وكرا ونياتنا قاني وكتير مني يندوك السفارة جاني أكا سفاراتي أكا ترى جرى نانوني سنة كسي جرى مالي أكا سمنا نانوني سوني نانوني والبلاي تيوخوني ماني ساني ترى جرى ما كانت درسان نمني جاها وجدير منهم ترى أتتنرديم جاني في والخايل ati mucha nanjan atis gandahan asin tarre kana chibahi wa kharadu nanjan wani daga naras ani kamin jaaji he ga fadde kan kharadu sna himani waitan ebrade me ke san nanja sanin jajo manuman durat rufe wannan darana jayo mas manuman durat rufe mana sarego arras saren akuman dakem natti ijiti qayetin sare tan dura fiki kattu manat debiyan khara isa nanja kanan debu waitan manat debu darasan tunti wanya tan gurratani wa anta fidatani khanan solatti khanis wana ka festalatti gurratani dufan izay dufan anni arkatan jetu yani wa dira arkatani dufan ya ta dina khana ka wala dufan mali ni ta nyandi sani nyata toppi nyata te nyata espris ansol makana kaysatti بخولة أنسول معنا غيثت خطا دابو أنسول معنا غيثت خطا بدينا أنسول معنا غيثت بقوتك تيجورا غارين شومو بقول مجنا غاين شومو في دنيا تشانيس والمغيثة أنسول معنا غيثت شورو مركز خطا مركزيس أما سانو تجدني بقتك تبانا كفيستالا تكررنا كاني نيات كتير خنا تيجو أتيو خافت دفيدين أنجاني أنا كده سا جزء مقالة دفو جالس أجل جزء ده بدينا سواني متدرسين ده بدينا نام بتدرسان أريد التسباس أجايب منتي أكمل بدينا قطو سيغان نتاعي هاي أبدينا سيدس جزء لما مقالة رافد دموتون إيسا في الدجاني أجايب رد سالي تنو مقالة في الدقوتو سيغان نتاعي تنجاني أجايب إتيلنا في التيجي تجرو فديت مان إنار كنيس يجوري ندبي وجنيا ديش درسوا ما هيستي بفخانان إيجان دبرسي مودا أشي مودان أكو ما درسان كان تحتها أني أبداً درسوا ما تيجي ديسينغلو جي ركون في تنا مود ديسينغلو جي كان سجابيرو سانغيس تحركنا ما تتاهو جرانيا تدب ديرة تشجرا واحد جرا بكان ندمي كره
magaalaa balbaleetii tana mataaf mukkanaan ture guluu fariyaada tajriida tafsiira rakkoo tana keessatti kan hin baradhe magaalaa balbaleetii tana naannoo isii hundarra bakka irraa waa nyaatan dhabne eessa galla fotora gala. Fotora kanaa fi bakka san jidduun yoo xiqqaate kiiloomeetira gara 20 ta'u. Kiiloomeetira gara 20 fi 30. Kiiloomeetira gara 20 fi 30